Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota SC Media One. Har'as odeeffannoo tokko isinii qabadhee dhufeera. Chaanaalii kanaaf haaraa taatan maatii ta'uu hin dagatina. Odeeffannoon har'a isiniif qabadhee dhufe egaa kuni bal'inni lafa kanaa kaaree 200 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa safarri addaasaa immoo Boosaa Keettoo bakka jedhamutti argama. Lafa daawwachaa jirtan kuni kan irra jiru mana diigamuudha. Diiggaaf malee itti galmaaf hin ta'u seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Eeyyamii ijaarsaa irratti ba'ee jira. Waan hunduu guutuudha. Bitachuu kan barbaadan gatiin isaa qarshii 380 xiqqoo dirdirii qaba. Warri kana barbaadanii jalqaba tiyaatilii irratti barreeffamaan kallattiin bilbila argachuu dandeessaniini isiniif kaa'achirraa fuutanii bilbiluu dandeessu. Seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Waan hunduu guutuudha. Manni irra jiru waan diigamuudha lafuma bitanna jettu malee kana mana hin jedhamu lafuma. Kanaaf qarshii 380 magaalaa Jimmaa safarri addaasaa Boosaa Keettoo bakka jedhamutti argama. Sanaan bilbiluu dandeessu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.